Gaachanni sabaa waboon godina Baashaggar aanaa Liibaan Cuqqaallaa, godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa fi godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataasiibuu keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP qabeenya hawaasaa re'oota baay'ee saamanii deemuu himan. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessaa waraanni mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hawaasa nagaa namoota hedduu ukkaamsanii guuruun magaalaa Naqamteetti hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Jaarmiyaan ABO waboo biyya alaa waamicha seena qabeessa taasisee jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Hagayya 7/2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee keessatti waraanni mootummaa Bilchiginnaa PP qabeenya hawaasaa re'oota baay'ee saamanii deemuu himan. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee Araddaa Bantii Ganda Mudaa jedhamuun beekamu keessatti waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hagayya 2/2026 re'oota hawaasaa saamuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Horsiisee bultoota araddichaa kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe kunneen obbo Huseen Roobaa, obbo Said Mulluu, obbo Boruu Qallaa fi obbo Utaa Qalloo bakka isaan re'oota itti bobbaafatanii tikfatanitti re'oota baay'inni 50 ol ta'u jalaa oofatanii deemuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa odeeffannoo kennan ibsaniiru. Waraanni maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP kunneen hawaasa kanneen irratti saamicha kana erga raawwataniin booda namoota qabeenya isaanii saaman kanaan horii keessan fudhachuu yoo feetan lubbuu horii tokkotti qarshii 1,000 kafalaa baafadhaa kan jedhan ta'uu fi kanneen qarshii jedhame kafalanii horii isaanii baafachuu hin dandeenye immoo re'oota isaanii jalaa qalatanii nyaachaa jiraachuu itti dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaaf eeraniiru. Gaachanni sabaa waboon godina Baashaggar aanaa Liibaan Cuqqaallaa, godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa fi godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataasiibuu keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Gabaasni oduu kanaa akka itti aanutti dhiyaata. Abdiin sabaa waboon zoonii Arsadee aanaa Liibaan Cuqqaallaa keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii Arsadee haleessa ganama barii hagayya 6/2026 godina Baashaggar aanaa Liibaan Cuqqaallaa iddoo golbee jedhamtu magaalaa waadaa juree keessatti tarkaanfii akka bakakkaa waraana PP irratti fudhateen loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo argachuu hoogganni waboo bakkichaa ibsaniiru. Jajjabiiwwan sabaa waboon zoonii Arsadee humna dabalataa waraana maafiyaa Bilchiginnaa PP dirmachuuf magaalaa Bishooftuu fi magaalaa aanaa Adulaalaa irraa konkolaataan fiigaa turtes gaachanni sabaa waboon dursee hattee hidhuun naanneessee haleeluun humna loltoota PP hedduu du'aaf madoo cimaan adabee meeshaalee waraanaa hiikkachuun injifannoo cululuqaa argachuu hoogganni waboo bakkichaa ibseera. Ittuma fufuunis korommiiwwan sabaa jajjabee waboo zoonii kibba Oromiyaa aanaa Abbayyaa keessatti tarkaanfii cimaa diina irratti fudhateen humna waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo argachuu beeksise. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii kibba Oromiyaa haleessa hagayya 6/2026 godina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa ganda Qajimaa keessatti tarkaanfii akka bakakkaa diina irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa argachuu hoogganni waboo bakkichaa ibseera. Waboon zoonii kibbaa tarkaanfii cimaa fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu ajjeesee hedduu madeessuun sadi fayyattii harkaan qaqqabee humna diinaa guutumatti gandicha keessaa qulqulleessuun meeshaalee waraanaa hedduu hiikkachuun injifannoo boonsaa argate. Irree fi gaachanni sabaa waboon tarkaanfii cimaa diina irratti fudhate kanaan qawwee akaamaa 4 rasaasa PKM 670 rasaasa akaamaa hedduu fi hidhannoolee hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duyda loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Ittuma fufiinsaan irree fi gaachanni sabaa jajjabee waboo zoonii Lixa Oromiyaa aanaa Lataasiibuu keessatti tarkaanfii cimaa diina irratti fudhateen loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa Bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo argate. Irree fi gaachanni sabaa waboon zoonii Lixa Oromiyaa
Kaleessaa gayyajaa lamaaf diidamii jaa godina lixa wallaggaa aanaa lataa siibuu ganda odaa gumbii iddoo waliigaltee jedhamtutti tarkaanfii ilaaleessaa waraana PP irratti fudhachuun loltoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hedduu du'aa fi madoon adabee qawwee akaamaa 3 fi rasaasa hedduu akkasumas qophiilee waraanaa gosa garaagaraa duwida loltoota mootummaa PP irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasiseera. Tarkaanfiin waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa cufa keessatti diina ilmaan Oromoo ta'an irratti fudhatu daran cimee itti fufa injifannoon uummata Oromoof qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo keessaa waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP hawaasa nagaa namoota hedduu ukkaamsanii guuruun magaalaa Naqamteetti hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Qeellam Wallaggaatti jiraattota magaalaa Dambidolloo kanneen ta'an namoonni hedduun humna waraana mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin ukkaanfamanii mana hidhaatti dararaa hamaa argaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Namoonni kunneen jiraattota magaalichaa ta'uu fi marti isaanii sadarkaa hojii garaagaraa irratti bobba'anii kan jiraatan yoo ta'u waraana bilchiginnaa PPtiin mana jireenya isaanii keessa akka qabaman miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Namoota waraana maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PPtiin ukkaanfaman keessaa kanneen maqaan isaanii miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe ayyaana imaanaa daldalaa kan ta'e Galaaw Salamoon konkolaachisaa Kannaasaa Shifarraa daldalaa Barataa Saamsoon Abaata Yaaddessaa Hundeessaa qonnaan bulaa konkolaachisaa Saamii Fayyaa qonnaan bulaa Mikaa'el Yoonaas barsiisaa Badruu Mokonnin barsiisaa Caalaa Tolosaa daldalaa Carraa Iyyaasuu Makaanik Carraa barsiisaa Saamu'eel Taammiruu daldalaa bunaa Mootii Addisuu daldalaa kan ta'e daldalaa Ibsaa Yiggazuu fi qonnaan bulaa obbo Ashabbir Muhammad kanneen jedhamanii fi kanneen biroo maqaan hin eeramin dabalatee jiraattonni magaalaa Dambidolloo hedduun mana hidhaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti hidhamanii hiraarfamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo miidiyaa walabummaa Oromiyaaf addeessaniiru. Akka jiraattonni magaalichaa kanneen miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan ibsanitti namoonni kunneen miseensa paartii siyaasaa kamiyyuu keessatti qooda kan hin fudhannee fi sadarkaalee adda addaatti hojii idilee dhuunfaa isaanii qofa irratti bobba'uun kan of jiraachisan ta'uu fi waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP barcuma siyaasaa biyyaaf mattiiksuuf dhamaan garuu hawaasa Oromoo hidhuu ajjeesuu saamurratti argamu. Jaarmiyaan ABO biyya alaa waamicha seena qabeessa taasisee jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf gabaasaniiru. Gabaasni jaarmiyaa ABO biyya alaa akka itti aanu kanaan dhiyaata. Waamicha seena qabeessa jaarmiyaa ABO biyya alaa irraa gulantaa xumura qabsoo bilisummaa Oromoo. Jaarmiyaan ABO biyya alaa erga gaafa hundeeffamee bifa jaarmiyaatiin ijaaramee qabsoo hadhooftuu geggeessaa jira. Akkuma seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti wareegama qaalii kafalaa ture. Har'as dhiigni ilmaan Oromoo dachee Oromiyaa irratti sababa malee dhangala'aa jiraachuun tokkummaa fi tarkaanfii waloo nu gaafata. Jaarmiyaan ABO biyya alaa maqaa wareegamtoota keenyaa fi abjuu bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo bakka bu'uun uummata Oromoo bal'aa fi qaamota hawaasa keenya hundaaf waamicha seena qabeessaa fi qabsoo murteessaa ta'e akka kanatti dhiyeessa. 1. Waraana bilisummaa Oromoo WBO fi caasaa waraanaaf isin wabii abdii fi gaachana uummata Oromooti. Ejjennoo naamusaa fi cichoomina keessan cimsattanii diina duratti waanjoo gabrummaa fi cunqursaa kuffisuuf lolaa jirtu. Murannoo fi gootummaa seenan galmeessuun sochii qabsoo eegaltan cimsattanii itti fufuun keessan baay'ee nu gammachiisaa jabaadha. 2. Uummata Oromoo bal'aa yookiin dhiira fi dhalaa tokkummaan humna qabsoon ABO'n itti jiru kun dhabama keenya yookiin bilisummaa keenya kan murteessudha. Diinni keenya garaagarummaa xiqqatti fayyadamee nu qooduuf yoo yaalu gocha waloo fi deeggarsaan harka wal qabannee ka'uu qabna. Qabsoo kana deeggarsa meeshaa diinagdee fi odeeffannoon cinaa dhaabbachuun gahee keessan bahadha. 3. Hooggantoota siyaasaa fi falmattoota bilisummaa. Yeroon teessoo sodaa fi ilaalcha dhiphoo duuba dhokachuun itti yaadamu xumurameera. Garaagarummaa fi qoccolloo siyaasaa cinatti dhiisuun galma tokko bilisummaa fi walabummaa Oromiyaa galmaan gahuuf faana walii hiriiruu nu gaafata. Qaamni siyaasa Oromiyaa fi Oromoo keessatti argamu hundi waltajjii tokkorra dhufuun sagalee waloo ta'uu qaba. 4. Hayyoota ogeeyyii fi beektotaaf beekumsi keessan madda bilisummaa ittiin ce'an ta'uu qaba. Seera dippiloomaasii diinagdee fi tooftaa qabsoo saayinsawaa ta'een qabsoo uummata Oromoo jabeessa. Yuunivarsiitii fi manneen barnoota addunyaa irraa hanga mana jireenya keessanitti
sagalee uummata cunqursamee ta'uun dhugaa Oromoo addunyaa hubachiisa. 5 barattootaa fi hojjettoota Oromoo. Isin anniisaa fi abdii fuuldura Oromiyaati. Akka seenatti warraaqsi Oromoo Finfinnee fi manneen barnoota keessaa ka'e qabsoo har'aatiif bu'uura ta'e har'as barnootaa fi hojii keessa walitti qabsiisuun sagalee uummata keessanii ta'a. Warraaqsaa fi sochii hawaasummaa keessatti gahee keessan bahadhaa. 6 qotee bulaa fi horsiisee bulaa Oromoo. Dachee keessanii fi qe'een keessan eenyummaa keessanii. Qotee bulaa fi horsiisee bulaan Oromoo riphuu qabsoo kanaati. Qabsoof deeggarsa nyaataa fi dawoo kennuun dachee keessan saamsisarraa ittisa. Dacheen Oromiyaa teessan akka taatetti itti fufa. 7 miidiyaa fi aartistoota Oromoo. Afaanii fi aartii keessaniin summii diinaa saaxila. Gootummaa fi eenyummaa Oromoo leellisa. Sagaleen keessan waraana diinaa kuffisuu danda'a. Sagalee waboo fi kan uummata miidhama addunyatti akka dhagahamu gochuuf aartii aadaa fi afaan keenyatti fayyadama. Birmata sabaa tahaa. 8 marii biyyoolessaa fi daangaa Oromiyaa. Marii biyyoolessaa jettee mootummaan Impaayera Itoophiyaa yookiin PP uummata Oromoo irratti oofaa jirtu kun bakka nu hin bu'u. Uummata Oromoo bakka hin bu'u. Finfinnee, Walloo, Dirree Dhawaa, Matakkal, Raayyaa fi Asaboon qe'ee Oromooti. Jijjigaan qe'ee Oromooti. Qe'ee fi seenaa Oromoo sharafuun qaamni bakka nu bu'u akka hin jirre beeksisuu feenam. 9 ilaalcha faannoo TPLF fi PP irratti qabnuuf balaaleffannam. Ilaalchaa fi ejjannoon nuti humnoota shira kanaan akka faannoo TPLF fi PP irraa qabnu tokkuma. Diinummaa uummata Oromoo irratti qabanis ija garagaraatiin hin ilaallum. Humna faannoo fi Minilik. Faannoon dhaltuun imala suukanneessaa Minilik isaa aanoletti harkaa fi harma harcaase calanqotti gootota keenya fixe ta'uu isaa ni beeknam. Gocha jallina abbootii isaanii har'as deebisanii darraatti ilma Oromoo akka hoolatti qaluun akkasumas goota waraana bilisummaa Oromoo Jaal Kaarruu morma irraa muranii mukatti fannisuun Goojjaamitti ittiin dhaadachuu isaanii gaddi aarii fi ceeboo guddaan jijjiirraa malee ni balaaleffannam. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon qaama badii fi diina inni kaa uummata Oromoo ta'e kan akka faannoo waliin walta'iinsa waliigaltee yookiin hariiroo tokkollee akka taasisan nuti miseensonni jaarmiyaa waboo biyya alaa hin ayyamnum. Gocha shiraa kana irraa waraanni bilisummaa Oromoo akka dhaabbatuu fi uummata Oromoo dhiifama gaafatee qabsoo haqatti akka deebi'u waamicha goonam. TPLF waggoota 27 guutuu hayyoota barattootaa fi uummata Oromoo ajjeesaa ukkaamsaa fi dhabamsiisaa kan turte ta'uu yaadachuun ammas mala biraatiin socho'uuf tattaaffii isheen gootu kamuu nus ta'ee waboon hin simatum. Qaamni maqaa waboon humna kana deebisee uummata irratti fe'uuf yaalu tokkollee akka hin jirree fi hin amanamne beekamaadha. PP'n mootummaan har'aa haaluma wal fakkaatuun sirni cunqursaa ajjeechaa fi saamicha uummata Oromoo irratti oofaa jiru ta'uu isaatiin diina sirrii uummata Oromooti. Keessattuu diinni diina kiyyaa fira kiyya ilaalcha jedhu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo yookiin waboon kaayoo bilisummaa Oromiyaatiif qofa ejjannoo cimaa fi sabboonummaan diigamne dhaabbataadha. Xumura irratti qabsoon bilisummaa Oromoo ammaayyuu xumura itti hin godhamne garuu har'a gulantaa xumura irratti dhiyaateera. Jaarmiyaan waboo biyya alaa Oromoo hundaaf waamicha gochaa walabummaa fi bilisummaa Oromiyaaf haqni uummata Oromoo dhugoomee akka mirkanaa'uuf tokkummaan haa kaanu. Injifannoon uummata Oromootiif jaarmiyaa waboo biyya alaa irraa. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.